Abbaan seenessaa irraa keenyaa Sheek Hamid bin Hamdaan Al Nahiyaan miseensa maatii kanaa fi keessumaayyuu konkolaattota hedduu isaaniitiin kan beekamanidha. Yeroo ammaatti umuriin isaanii waggaa 76 kan ga'e abbaan qabeenyaa biilineeraa kun akkuma obboleewwan biroo isaanii qabeenya faffaca'ee fi hammaaramee hin dhumne horataniiru. Dhiyeenyatti ragaaleen haaraa ifoomsaman akka mul'isanitti qabeenyi qulqullaa'aa sheekii kana doolaara biiliyoona 20 ol ni ta'a jedhameera. Namichi kun qabeenya isaanii kana sassannaa tokko malee kan faffacaasan konkolaattota bituu fi gochawwan akkasii raawwachuunis ni danda'ama kan jechisiisanidha. Asirratti akka fakkeenyaatti taatee isaanii tokko mee isinitti haa himnu. Silaa abbaa qabeenyaa biiliyoonaa ta'uun odola bitachuun kan turee fi wanta haaraa hin taanedha. Namichi kun garuu dhimma kana caalaa adda ta'e raawwachuun afaan qabsiisaniiru. Odola dhuunfaa isaa irratti haala saatalaayitiin argamuun maqaa isaanii qubee gurguddaadhaan kan barreeffatan yoo ta'u, kanaafis doolaara miiliyoona 20 ol itti kafalaniiru. Maqaan isaanii kun dheerina mailii 2 yookiin kiiloomeetira 3 kan qabu irratti kan barreeffame yoo ta'u, samiirraa saatalaayitiin suuraa kaan osoo hin hafin maqaan Hamiid jedhu guddatee ni argamaa ture. Gocha qananii isaanii kanaafis baasiin baasan garuu birrii biiliyoona 3tti siqu kan itti baasan kun bajeta biyyoota xixiqqoo osoo ta'e lubbuu meeqa baraaruu ture.